Aanaan Lumee aanaalee kenniinsa sirna fayyaa dijitaalawaan hojiiwwan bu'a qabeessa argamsiisanidha. Kenniinsa tajaajila fayyaa dijitaalawaan walga'iinsa fayyaa hunda galeessa guddisuuf tattaaffii taasifamu tumsuu bira darbee qulqullina kenniinsa tajaajila fayyaa fooyyessuuf oola. Tajaajila fayyaa qulqulluu fi si'ataa kennuuf qabiinsi ragaalee ammayyeessuun barbaachisaadha. Kun immoo gabaasa sobaa hambisuuf yeroo qusachuuf daataa seevii gochuuf gargaara. Kanaanis bu'aa guddaan argamaa jira jedhani. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Shawabaa obbo Abbabaa Maammoon. Akka godina keenyatti aanaaleen dursa filatame aanaa Lumeeti. Keessawwan makalaqa akka seektara fayyaatitti yookaan digitaalaayizeeshinii jennu kan hojiirra oolchuudhaaf waggoota lamaan dura hojjettoota eksteenshinii fayyaa akkasumas hojjettoota buufata fayyaa keessa jiru leenjiin kennameefii jira. Leenjiin egaa kennamee booda tokkoon abbaa warraatii fi maatiin isaanii digitaalaayizeeshinii keessa yookaan galmaanii jiran jechuudha. Galmaa'u qofaa miti akka biyyaatitti kenni tajaajila sarviisiin jennu kan kenni tajaajila ittiin kennamu yeroo ammaa kana ashaaraan kennama ana kanarratti. Akka biyyaattis akka naannootis filatamee yeroo ammaa kana calqabbii isaa xumuree keella fayyaa hundumtuu tajaajila ashaaraatiin kennaa jiranii. Kan amma inni guddaan akka naannoo keenyattis akka biyyaattis hojiiwwan hojjennu hundumtuu paperless yookaan wanni hojjetamu hundumtuu digitaalaayizeeshinii qofa. Waan waraqaa irratti hojjetamu tokko hin jiru. Wanni hojjetamu hundumtuu digitaalaayizeeshiniin hojjetama. Kun immoo gabaasa sobaa jiru namnisaa. Inni biraa kalaqa akka biyyaatitti amma ittiin deemaa jiru kana seektara fayyaa gara ammayyeessu ceessa jechuudha. Kanaaf aanaaleen amma filanne kun hojiin isaanii baay'ee gaariidha. Aanaa Lumee soo fudhannee laallu aanaa ce'umsa keessa jirudha. Aanaan kun Center of Excellence akka biyyaatitti filatamee irratti hojjetamaa jirudha. Sirni fayyaa dijitaalawaan kun sirnaan akka hojiirra ooluuf dhaabbanni miti mootummaa GSI deeggarsa adda addaa gochuun hojjettoota eksteenshinii fayyaa bira dhaabbachaa jiraachuus dubbataniiru obbo Abbabaan. Yeroo gabaabaa keessatti digitaalaayizeeshinii kana keellota fayyaa keenya keessatti dhaabbilee fayyaa keenya keessatti hojiirra oola. Kanarraa kan ka'e waa'ee seektara fayyaa ammayyeessuun bal'inaatti deemaa jirra waan ta'eef asirraa waan ammasitti hojjetame kun akka naannottis muuxannoo gaarii ta'e akka biyyaattis gara babal'isuuf ce'ama waan ta'eef aanaan kun akkuma agartaa jirtan dhaabbanni GSI LTNK deeggarsa tumsa gochaa jira. Dhaabbanni miti mootummaadha. Faayinaanshaali or resource amma taabii kennee fi irratti hojjechaa jiru hojjettoonni eksteenshinii fayyaa deeggarsa isaaniitiin kan hojjetamaa jiru jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa Lumee obbo Gammachuu Taaffasees warraaqsa odeeffannoo hojiirra oolchuuf aanaan keenya hojiilee hedduu hojjechaa jira. Isaan keessaas ragaa fayyaa hawaasaa karaa elektirooniksii ta'een galmeessanii qabachuu fi tajaajila ittiin kennuudha. Kanaanis bu'aa guddaan argamaa jiraachuu ibsaniiru. Hojiin sektarri fayyaa hojjetu ajandaalee gurguddaa piilaarii gurguddaa jaarratti hojjeta. Piilaariiwwan gurguddaa jahan keessaa inni jalqabaa warraaqsa odeeffannooti jechuudha. Warraaqsa odeeffannoo giddugaleessa godhachuudhaan aanaan keenya hojiiwwan waggoottan 2-3 as hojjetamaa dhufanii jiru jechuudha. Isaan keessaa digitaalaayizeeshiniidha yookaan immoo ragaa fayyaa hawaasaa karaa elektiroonik ta'een galmeessanii qabachuu fi tajaajila ittiin kennuudha jechuudha. Isa kana giddugaleessa godhatee hojiin galmeessa abbaa warraa miseensa maatii qabeenya isaanii galmaa'ee xumurame sana booda immoo gara tajaajila kennuutti kan seenne jechuudha. Tajaajilli kan ittiin kennamu sagantaa paakeejii eksteenshinii fayyaa hundumtuu karaa dijitaal ta'een faayilli nama dhuunfaa tokko ashaaraadhaan karaa cufamaa ta'een yoo namichi sun tajaajilaaf dhufu qofa ashaaraa isaatiin banamee kan tajaajilu tajaajila akkasii kennaa jirra jechuudha. Dabalataan sagantaan paakeejii eksteenshinii fayyaa akkuma beekamu hojjettoonni eksteenshinii fayyaa keenya manaa manatti deemanii hojii intervenshiniiwwan adda addaa ni hojjetu jechuudha. Yeroo hojjetan kana keessatti GPS'dhaan cufameeti jechuudha tajaajilli kun kan kennamu. Mana abbaa warraa tokko gaafa deemtu abbaan warraa sun GPS'n isaa ka'eeti kan inni CHIS'dhaan kaapchar ta'ee deemu. Kanaaf sadarkaa keellaa fayyaa irraa gara buufata fayyaattis sirna walitti hidhamiinsaa yookaan riferaal linkeejii kan jennu sirriitti tajaajila digitaalaayizeeshinii kanaan kan kennamaa jiru jechuudha. Haati tokko fakkeenyaaf tajaajila kunuunsa da'umsa duraa argachuuf yoo dhufte dhaabbata fayyaatti rifeer taati. Yeroo san sirna digitaalaayizeeshinii kanaan elektiroonik karaa ta'een dhaabbata fayyaatti rifeer taati. Utuu isheen achi hin gahiin waan ishiidhaa qophaa'uun isarra jiraatu ogeessa achi qophaa'ee eega jechuudha.
Kara fuulduraattis caalmaatti hojjechuuf hojjettoonni fayyaa aanichaallee qophaa'ummaa guddaa gochaa jiraachuu dubbatu. Hojjettoonni ekstenshinii fayyaa keenyas ogeessonni buufata fayyaa irra hojjetanis dudduuba deebi'uun barbaadan. Sababiin isaa tokkoffaa yeroo tajaajilaa baay'ee hir'isa. Namni dafee dhufee dafee keessummaa'ee akka inni deemu godha. Lammaffaa ragaan isaa shakkii hordofee qabama. Ashaaraa isaatiin kennama waan ta'eef shakkii hordofee kennama. Sadaffaa joobeedii qaba yookaan immoo namni hojiin yoo itti baay'ate dogoggoruu danda'a maal ta'uu danda'a yeroo akkasii yeroo isaan taabileetii isaanii bananii tajaajila san kennan fakkeenyaaf daa'imni tokko yoo dhukkubsatee dhufte qufaa yoo qabaatte qoricha akkasii kennii hidheeti gaayidishii godha jechuudha. Hojjettoonni ekstenshinii fayyaa beekamtiin laatameef tokkos teekinooloojiin kun hojiilee hojjennu salphaatti hojiirra akka oolchinuuf nu gargaareera jedhu. Gaafa mana tokkos ta'ennu fakkeenyaaf paakeejii 18 galmee adda addaatu jira. Galmee san baatanii deemurra karaa teekinooloojiitiin paakeejii 18 kana hundaa jechuudha walitti qabnee mana tokko keessatti akka hojjennee baanu nu taasisaa jechuudha. Inni lammataa immoo waraqata adda addaa irratti yoo galmeessitu waraqaa adda addaa irratti yoo galmeessinu fakkeenyaaf eennisee argachuu dandeenya, dubartoota manatti da'an argachuu dandeenya, salphuma irratti galmeessinee karaa akka inni raafannillee manatti illee galnee abdeetii godhuudhaaf annu yaadachiisu fakkeenyaaf aashii kaardii ta'uu danda'a. Hojiiwwan tanaan dura hojjenne beekuudhaaf irree maalirra akka jiru akkamitti akka abdeetii goon ofuma isaati taabileettiin adda godhee nu baasa waan ta'eef hojjechuudhaaf karaa nu yaadachiistu keenya bakka nu yaadachiistu keenya hojii keenya salphisuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Tokkoon waraqaadhaan qabattee luukii yookiin immoo waanuma xiqqoo irratti hojjettee dhuftee gaafa karaa keellaa yookiin karaa biiroo keenyaa dhufnee gaafa hojjennu irraanfatamuu dagatamuu waa hedduutu jira. Kun yeroo ammaa kana immoo taabileettiin nu kennamee jira. Paakeejiin hunduu irratti fe'ameera. Tokkoon isaa irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Haala salphaa ta'een bifa salphaa ta'een achumatti abbaa warraa tokko bira gaafa dhaqnu haaluma salphaa ta'een irratti guuttannee deebinaa wanti nuti dagachiisu wanti nu irraanfachiisu hin jiru abdeet godhaatuma deemudha jechuudha yeroo san. Kanaaf kun baay'ee salphaa kan ta'e hojiillee nu salphisuu kan danda'u humna keenyallee kan nu fixanne ta'uu isaati. Qabiinsi ragaa ammayyaa tajaajila qulqullina qabuu fi gabaasa qulqulluu ta'e qabaachuuf faayidaa guddaa kan buusu ta'us himaniiru. Sirriitti hamilee kennaafi